Akkam jirtu guys, baga deebitanii gara chaanala keenyaatti dhuftan isiniin jecha guyyaa har'aa viidiyoo baay'ee isin barbaachisu tokko qabadhee dhufeen jira jechuudha. Viidiyoo guyyaa har'aa keessatti waan hundi keessan beekuu qabdan, waan kana osoo hin sirreeffatiin hafnaan waan hojjettan hunda yookiin immoo baay'ee waan hojjettanii kisaaraa irra waan isin jalaa ooluuf jecha viidiyoo kana hanga xumuraatti ilaaltanii waan isaa hubachuu qabdu isiniin jedha. Namoonni baay'een keessan toonkiipparii keessan irratti wanti haamister jedhamu banuudhaan irratti konneekti gootanii fayyadamaa akka jirtan nan beeka. Kanas immoo yeroo darbe viidiyoo isiniif hojjedheen ture akkaawuntii kana irratti konneektii hin godhiina. Akkaawuntii haaraa banaatti isa irratti konneektii godhaa jedhee isiniif himeen ture jechuudha. Kanaaf guyyaa har'aa akkamittiin akkaawuntii sana dileetii akka ofirraa gootan yookiinis immoo akkaawuntii sana ofirraa akkamittiin akka balleessitan kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Maaliif namoonni baay'een airdroppii garaagaraa hojjechuudhaan akkaawuntii isaanii kana irratti yeroo konneektii godhan yookiin immoo haamister jedhamee waan beekan irratti yeroo konneektii godhan wanti isaan hojjetan hundumtuu gara sanaa isaan jalaa deema jechuudha. Kanaaf baafachuuf immoo waan hin danda'amnedha jechuudha. Guutummaa guutuutti achirraa baafachuun hin danda'amu. Maaliif akkaawuntiin sun akkaawuntii nama biraati jechuudha. Akkaawuntiin sun kan inni baname waachi oniliif qofaadha jechuudha. Namoota biraaf kan inni baname waachi onilii yeroo jedhamu wanti kun namoonni ilaaluu qofaa danda'u jechuudha. Akkaawuntiin kun kan abbaa tokkooti. Abbaa isaa qofaatu sochoosuu danda'a. Kanaaf waaletoota yookiinis immoo airdroppota waaletii kana waliin konneekti gootaniitan hunduma isaaniiyyuu diskonneekti gootanii yookiin irraa balleessuudhaan hin dagamma maal gootu waaletii haaraa banuudhaan isa irratti konneektii gochuu qabdu jechuudha. Kanaaf viidiyoon kun namoota baay'ee fayyaduu waan danda'uuf namoonni baay'eenis immoo haala kanaatiin miidhamaa waan jiraniif viidiyoon kun namoota hunda bira akka ga'uuf yookiin immoo namoota isaan barbaachisu hedduu bira akka ga'uuf maal gochuu qabdu laayik gootanii nama baay'ee bira akka gahu gochuu qabdu jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana hanga xumuraatti ilaala. Amma kallattumaan gara viidiyootti isin dabarsa. Amma waan kana sirreessuuf maal gootu gara toonkiipparii keessan keessa yeroo tokkoof tuqaan keessa inni seentu sana booddee haala kanaatiin toonkiippariin keessan isiniif dhufa jechuudha. Namoonni haala kanaatiin fayyadamaa jirtan haamister jechuudhaan haala kanaatiin irra keessatti isiniif dhufa. Baalaansiin immoo akkuma argaa jirtan haala kanaatiin isiniif dhufa jechuudha. Baalaansii kana akkuma beekamu waachi onilii jedha. Ilaaluu qofa dandeessu, baasuu hin dandeessanii, gurguruu illee hin dandeessanii, waa tokko gochuu hin dandeessan jechuudha. Akkasumas garuu riisiif gootanii baalaansii kana itti dabaluu ni dandeessu jechuudha. Namoonni baay'een keessan haamister hojjettanii yookiin airdroppota garaagaraa dooksiis haa ta'u wantoota garaagaraa hojjettanii maal gootu waaletii keessan kana waliin konneektii walitti gootu jechuudha. Kana waliin konneektii gaafa isin walitti gootan maal ta'a kan isin baafachuu dandeessan kana irratti qofa jechuudha. Kan inni isiniif ergamu kana irrattidha jechuudha. Maaliif kana irratti konneektii waan gootaniif dhufee kallattumaan maal ta'a bakka kanatti dabalamaa jechuudha. Garuu wanta bakka kanatti dabalame sana isin baasuu hin dandeessan, sochoosuu hin dandeessan. Kan baasuu danda'u, sochoosuu danda'u abbaa waaletii kanaa qofa jechuudha. Waaletiin kun abbaa ni qaba. Abbaa waaletii kana akka barbaadetti sochoosuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een haala kanaatiin seentanii hatamaa jirtu yookiinis immoo miidhamaa jirtu jechuudha. Waaletiin keessan yookiin immoo koiniin isin qabdan bakka kanatti waan seenuuf jechuudha. Kanaaf guutummaa guutuutti kana diletii ofirraa gochuu qabdu jechuudha. Kanaan dura konneektii irratti hin godhinaa jedheen isiniif himee ture. Garuu baay'een keessan konneektii gootanii isin jalaa hatamaa waan jiruuf walumaa gala guutummaa guutuutti diletii irraa gochuu qabdu jechuudha. Kanaaf diletii gochuudhaaf maal gootu jalqaba bakka seetingii mallattoo seetingii qabutu jira. Bakka kana dhufuudhaan diletii gochuuf ni deemna jechuudha. Kana booddee gara gadii ni dhuftu jechuudha. Gara gadii erga dhuftanii booddee dilet watch account kan jedhutu jira. Bakka kana dhufuudhaan dilet kan jedhu irra tuqxu jechuudha. Kana booddee as tuquudhaan maal gootu keessumaatii dilet gootanii maal gootu keessaatii ni baatu jechuudha. Haala kanaatiin diletii gootanii erga keessaa baatanii booddee yoo waaletii kan biraa hin qabdan ta'e waaletii akka isin bantan isin gaafata jechuudha. Yoo immoo waaletii kan qabdan ta'e immoo waaletii isa isin qabdanitti haala kanaatiin isin dabarsa jechuudha. Maal gootu amma kana booddee waaletii isa hafe irratti konneekti gootanii waan barbaadan fayyadamuu dandeessu jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabdu erga kana dilet gootanii booddee koinoota yookiin immoo airdroppota waaletii konneekti irratti gootanii jirtan hunda isaanii deemtanii diskonneekti gochuu qabdu jechuudha. Kan akka maajorii haa ta'u, kan akka kaatsiillee haa ta'u, wantoota garaagaraallee wantoota hojiirraa hojjechaa jirtan airdroppota hojjechaa jirtan hunda isaanii deemtanii maal gochuu qabdu diskonneekti gootanii irra deebitanii hin dagamma maal gootu konneekti gochuu qabdu jechuudha. Akkaataatti diskonneekti gootanii irra deebitanii konneekti gootan warri isiniif hin galle yoo jiraate qofti koomentii jalatti na barreessaa viidiyoo isaa isiniif hojjedha. Yookaan asii garuu viidiyoo isinitti dheeressuu waan hin barbaachisneef haala kanaatiin maal gochuu qabdu dileetii gootanii hin dagamma konneektii gochuu qabdu jechuudha. Viidiyoo kanaatiin
namoota baay'eef furmaata gochuu waan dandeessaniif viidiyoo kana namoota hin argine bira geessisuudhaaf share gochuu hin dagatina. Akkasumas immoo viidiyoon kun namoota baay'ee bira akka ga'uufillee like gochuu hin dagatina. Namoonni baay'een haala kanaatiin gugumfamaa waan jiraniif gugumsummaa isaanii jala akka bahaniif haga dandeessan like share gochuu hin dagatina isiniin jedha. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan naaf tura.